Akkam jirtu daawwattoota Oduu waliin ta'uuf amma akka waliin ilaallu riisarchii yookaan teesisii gaafa hojjettanii akkamittiin peeji naambarii insert gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Innis akkamittiinidhaani peeji naambarii gaafa gashinu lakkoofsa tokko kaasee lakkaa'uu akka jalqabu kan nuyi goonu eessarraati introductionii paartii irraa ka'ee jechuudha lakkoofsa tokkorraa kaanee gashuu kan nuyi dandeenyu. Introduction party dhaan olitti kan jiran immoo Roman numberii fayyadamna jechuudha. Isa kanatu akkamittiin akka galchitan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf gara introductionii party deemna jechuudha. Isa dura garuu wanti nuyi gochuun nurra jiru maalidha? Teesisiin kun yookaas riisarchiin isin amma peeji naambarii gashuu jettan kuni peeji naambarii insert gochuudhaaf itti bu'ameera yoonnaa ta'e mallattoo asirraa argamtu kana kilik irratti gooneetu asii peeji break kan jedhu kana asirraa akkasittiin delete goonee balleessutu nurra jira jechuudha. Warroota akkasittiin argamanii ergaa isa delete goonee jennee booda kana booda waan jiru miti. Kanaafi eessatti deebina jechuudha. Ammas iddoo masalaatti deebineetu akkasitti hin sirreessine jechuudha. Egasii booda eessa deemna jechuudha? Gara introduction party deemne. Introduction party erga deemnee inni booda asii introduction party irraa akka inni nuuf eegaluuf yeroo barbaadanii peejii tokko kan isa gararraa jiru irratti kilikii gootu. Isa booda eessa deemna jechuudha? Page layout kan jedhudhattu. Page layout erga deemtanii jettanii booda breaks kan jedhu jira kun addana. Breaks kan jedhu kanarratti kilikii eega gootanii booda next page kan jedhu jira. Next page gaafa gootanii introduction irra dhufa jechuudha. Egasii booda eessa deemna? Insert dhannaa jechuudha. Insertii eega deemtanii jettanii booda immoo eessa dhuftu? Page number kan jedhu jira. Page numberii kanarraa immoo asii bottom of page kan jedhu top of page kan jedhu akkaataa itti barbaadan sanatti godhachuu dandeessu. Angaruu bottom of page kan jedhudha. Asirraa dhuftanii seenterii akka isiniif ta'u gara mirgaatiin gara bitaa akkaataa itti barbaadan filattu. Angaruu seenterii jiru kananii filadha jechuudha. Egaa akkas ta'ee booda ammas eessa deemtu jechuudha. Asii gara bitaatiin page number kan jedhutu jira jechuudha. Isarraa immoo eessa deemtu? Format page number kan jedhutu jira. Isarraati asii start at kan jedhutu jira. Asii wanirraa akka inni eegalu ajajuu qabu jechuudha. Asii fakkeenyaaf gararraa jira. ABC dhaan akkaataa itti barbaadaniini wanta sana gochuu dandeessu jechuudha. Angaruu asirraa wanirraa akka inni eegalu waan barbaaduuf kun wanirra jira. Isarratti okay jedhaan jechuudha. Isa booddee ilaaluu dandeessu jechuudha. Kun asii waniidhaanii isiniif eegala jechuudha. Isa booddee ediitii gaafa gootanis rakkoon hin jiru. Akkaataa barbaadaniini edit gochuu dandeessu jechuudha. Akkaataa barbaadanitti ediitii gochuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma immoo page numberii introduction irraa kaanee goone irraa amma immoo isaan olitti jiranii fi amma asii immoo page Roman numberii immoo akkamitti ilaannaa? Asii amma acknowledgement kan jedhurraa akka inni nuuf ka'u yoo barbaanne ammas akkuma silaa maal goona jechuudha? Peejii isa gararraa irratti kilikii gooneetu page layout kan jedhutu deemna. Break kan jedhu dhannaa. Next page kan jedhu eega deemnee inni booda akkuma silaa insert page number bottom kan jedhu infilla. Eega isa fillee inni booda maal goona? Format page number format kan jedhu dhanna jechuudha. Sila wanirraa kan inni of ka'u goone amma immoo Roman numberii ta'uu irra jira jechuudha. Roman number wanirraati ka'ee akka inni isiniif lakkaa'utu barbaaddu jechuudha. Kanaafi asii kunoo akka argaa jirtanitti Roman number 1 irraa jalqabee jechuudha. Kun Roman number 1 irraa eegalee jira.
gararraa gajjallaasaas yoo ilaaltanii 2 3 Roman number 4 dha. Roman number 5 akkasitti itti fufa jechuudha. Kun akka kanatti itti fufa amma introduction itti jechuudha. Isa darbee lakkoofsa isaa silaatti itti fufa jechuudha. Akka kanatti research gaafa hojjettanii page number itti baafachuun ni danda'ama akka kanatti jechuudha. Kanaaf utuu isin hin rakkisini page number itti baasuun ni danda'ama jechuudha.